الله أكبر 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 دكانا keessummoota kabajaa gara iddoo isteejiitti nu dhufu isin immoo iddoo kabajaa nu deettanii jechaadha. Garasitti namni jidduu kanatti akka hin baay'anne hirmaattonni keenya obbolummaan Islaamaa barbaadachuuf hanga garmaamaa isinillee yaa mu'mintoota barbaadatii itti hawaamaa. Oydaa maasharaatuun jabeenna nuuf himanii nabiyyiin kenna. Rabbiif wal jaalanna guyyaa san gaaddisa arshii jalatti dheenna. Fuula ifaa waliin jiraachuu waliin dhugnee walumaan nyaachuu rakkoo obboleessatti ulfaatte ta'ii samiitu irraa baachuu rakkoo obboleessatti ulfaatte ta'ii samiitu irraa baachuu. Fuula diriiriitti seeki rabbiif si jaaladhaa naa beeki jedhiiniiti gagammachiisi hamtuuf hamattuu irraa eegi. Obbolummaa tanatti yaada waliin barbaanname barbaada. Obbolummaan diini jabduudha farra gaddaati farra yaada. Iddoon sagantaan qophaa'e kan sagantaa irra warroonni waamanii leeknooti. Taappeellaan kana fakkaatee iddoo ummanni muslimaa afaan tokko tahee xiqqaa fi guddaanis baddaa lagaa bahee alhamdulillahi asitti wal gahe kan duraan of gatee addaan faffaca'e kamaalummaa ofii wallaalee dhabee waamicha islaamaa wal jalaa dhagahee hundinuu kutannoon hirriba irraa ka'e diin qaddamachuudhaaf waanuma danda'e beekumsaan utubuuf qabeenyaanis ta'e nama diinaaf jecha mana isaatii bahe waan mootii moototaa kaaliqa ol ta'e hiyyummaaf rakkoo irraa kaasi ga'e hunduma milkeessi waan digatee bahe. Allahu akbar Allahu akbar Suudaan sagantaa kennaa akkaataa tartiiba sagantaa kennaa simbeessinee tartiiba sagantaa kennaa hin deemna. Jalqaba irratti sagantaa dhihaatu qaama dhiyeessu keessummoonni iddoo ni qabatu sagantaa quraanaan ni banamadha. Sheekh Abdallaanii haasaan baniisaa ni taasifamaa jira. Hoogganaa mana maree aanaa seeruu simannaan anaa dhufuu ni godhamadha. Qaama makkiidha aanaa seeruutiin ibsi gabaabaa waa'ee jama'aa torban bidhaa irratti ni kennameedha. Amiira waliigala jama'aa torban bidhaatiin haalumaan sagantaa kennaatiin keessummoota kabajaatiif sa'aatiin bal'aan qabame walduraa duubaan isaaniif ni kennama jedha. Inshaallah hanga xumuraa sagantaa kanaatiitti obsaa fi naamusaan akka xumuran maqaa rabbiitiif isin gaafata. itti aansuudhaan sagantaan doktoroonni hedduun keessa jira. Doktor Muhammad Kamal Tilmoo diinii kolleejjii jama'aa Shaafii kan ta'an Doktor Sa'iid Juwaybii abbaa adeemsaa kolleejjii Imaam Shaafii kan ta'an Sheekh Jamaal Bashir hoogganaa majlisa godina Arsii kan ta'an Sheekh Hasan Qamar majlisa barreessaa majlisaa kan ta'anii fi tiimiin miidiyaa Nur TV as jidduu keenyatti argamanii akkasuma namoonni dhalaattoonni biyya keenyaa as dhalataniitiin bakka biraa jiran hedduu isaanii kan maqaa dheetiin keessan baane hedduu isaanii kan ijaan argatan hedduu isaanii as keessa jiranii baga nagaan dhuftan alaanuu yemmaan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah keessummoota kan sagantaa kan akka ganamaa dadhabdanii obsaa walaa Allahu Akbar. Takbir takbir. Boleh haalumaan sagantaa kennaatiin sagantaan quraanaa banamaa waan ta'eef Ustaz Abdullah Ahmad naannoo kanatti Subhanallah, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر. أولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير